mana dhaati qoshi na ibsitanii darbine maal yeroo adda addaa ibsitaniitu eela sanas nitti kaasuun barbaadu. Mana dhaa keessa turu hammeenyi isaa beekamaadha. Maalinni akkamitti daddamattanii baatanii gaarummaan achitti isin horattanii baatan jira? Hidhaan sun diinaam harka diinaa jirta bar. Diinatu si qabe bar. Diinarraa maal eegda? Waan hamaa duwwaa eegda yoo si tume yoo si caccabse yoo si ajjeese sana qofarraa eegda malee waan tolarraan eegdu diinarraa. Garuu nuti harkuma diinaa keessallee teenye takka harkan kennine. Takka harkan kennine. Maaliif achuma keessa teenye amma fakkeenyaaf nam barreessituun ture gaazexeessituun ture miti. Keessattuu yeroon hidhame sana gaazexaa bariisaa keessaan hidhame. Akkasii maa barreessite afaan keetiin maa barreessiteedha miti utuun barreessuun du'a. Utuun barreessuun ajjeesa gad harkise jedheen achi keessatti nan barreessan ture. Hin xiiqeeffatta beektaa waan tokko yeroo isaan sirraa fudhatan sirraa fudhachuudhaaf ittiin si adabuudhaaf si godhani ati immoo nan ajjeefne narkaas fudhachuu hin dandeessu jechaanii jirta. Nan barreessa achi keessa taa'e halkan guutuu nan barreessa. Yeroo barreessa maakalaawwi yeroo turre wanti ittiin barreessan hin jiru. Kibiriitii beektaa kibiriitii ittiin sijaaraadhaaf warri tamboo aarsan kibiriitiidhaaf isa sijaaraa keessa waraqati xiqqoon tokko hin jirtu sigaaraa keessa. Baafnee kibiriitii cilaatti kibiriitiitiin walaloo barreessa. Achi keessa lafa wanti tokko illee hin jirre keessatti illee. Utuun barreessu akkan hin barreessineef na qabe miti ani immoo utuun barreessuun du'a. Narkaan fuudhu sana. Tokko hafuura koo cabsuu hin dandeessu. Qabsoodha sun mataan isaa beektaa. Achi keessa teessee isaan amma fakkeenyaaf waggaatti karchallee gabuun immoo nu bal'ateeyyuu mana barumsaa jira waraqata akka garaati wanti ittiin barreessan akka garaati barreessaadhuman bulu waggaatti si'a tokkoon gadi baasa. Waan tokko barreessee nooveellaa xixiqqoo barreessee maal jedhamaa? Walaloo moo asoosama? Asoosama xixiqqoo kollektiivii walaloo walitti qabaa kuusaa walaloo hirmaatuma dubbisa jedhamee Hayilee Fidaafaa baasan sana immoo seera dubbii afaan Oromoo waan adda addaa kan waggaatti si'a tokko nan baasa gaafa baasu immoo poolitiikoo tokko dhufa mana hidhaa na gaafachuu namni yoo nun gaafatu akka nama bulguu wayiiti yoo achitti dhufanii si gaafatan immoo qabdee ajjeefti dargiini namoo dhufee nun gaafatu yeroo dhuftu seeni akkas dugda see keessa keeyatteetu akkas dhossaadhaan fattashamu miti dugda see keessa keessee sabbata hidhatteetu dammee jedhamti poolitiikoo tokko iseetu baasa. Kana achi immoo dubartoonni Noorwiijiyan mishiniidhaa dhufanii haadha manaa Qees Guddinaa Tumsaa Addisaa isaaniin namni gaafatan tokko jiru. Isaaniin immoo dhossini qodaa keessa keenye baafne waggaatti si'a tokko tun baasee hafee hin beeku mana hidhaa sana keessa. Utuun barreessu na ajjeesu narkaan fudhatan sana wajjin na ajjeesu wajjin hin du'a. So xiiqeeffachuu sana jira siin jechuuf hin jedheen. Mana hidhaa sana keessa. Si tumuu, si ajjeesu, garuu waan ati taateef sana sirkaa fuudhuu hin danda'ani. Dhugaadha. Anillee asitti reflect gochuuf mana hidhaatti akka keessan hedduun turre waggaa 3 tureeni. Waggaa 3 kana gaafa inni turu waan inni hidhameefis nan beeka. Waan na hidhaniifis nan beeka. Isaaniin haaluyyuu an waan hojjedhe nan kabajaa ta'e. Akka mana hidhaa seenee waan na mudate tokkoon arge. Baay'ee waan mana hidhaa hin beeku gaazexeessaas ta'ee hidhamee jaan hin beekne wanti literaachariinis kitaaba obbo Ibsaan barreessan malee waan biraa baay'ee hin argineen ture fi kan warra gizitinaa gizootii tokko dubbiseera isaan lamaan arge. So gaafa mana hidhaadhaan waraanni adda bilisummaa Oromoo 91 92 walitti qabamee wursoo dhedheessaa ziwaa iddoo adda addaa ture warra
qaban jedhanii isaan murtii gurguddaatti kennuu jedhantu dhufee karchallee jira. Warri kun gaaffin inni jalqaba isaan nu gaafatan nuti magaalaadhaan ijaa ta'eef kitaaba dubbisan kitaaba nuu fidaa jedhan. Egaa namni nu gaafata ijaa ta'eef kitaaba dubbisnu nuu fidaa jedhanii nuti kitaaba manaa kan qabnu kitaaba afaan Amaaraa yookaan Ingiliffa. Waraanni kun immoo Amaariffaa hin beeku. Ingiliffaas namni beeku muraasa. Kanaa duratti ka'een silaa jarri waggaa 15 gannaniitu yaadumaan hin jedhaga. Amma waggaa amma kanaa taa'uun qabu jedheeni kitaaba barreessuun qaba murteeffate. Nama obbo Dirribii Damisee Macaaftuu lama galmee tokko turre isaa waliin haasofne kitaaba barreessuu jalqabne jechuudha. Ammeenya maaltu jira ganama randomly nama sakatta'u barreeffamnoo qabame immoo dubbii biraa sitti dhufa jechuudha. Ani kan inni hidhame OLF'if oduu dabarsiteedha. Kanaaf maneedhaatti wanti sun argame amma dubbii taajaa ta'e halkan barreesseen dura ijoollee warra hattuutti micheen ijoollee warra haannaan hidhaman yakka goggogaa jedhu isaatti micheen isaan namni hin shakku halkan barreesseen dafee ijoolleetti kenna ijoollee saantimaan itti kenna ijoolleen immoo hidhata qabu warra kuno caatii fi waan adda addaa kana laagalchaan poolisii isatti dabarsanii kennu akkasitti ati warraa ko immoo sekreetarii taapistiidha namni biraa kan waliin hidhamne gammachuu fayyeraa aniin jira innis hiriyoota qaba warra laaptooppii qaban inni isa faasiliteet godhe waggaa tokko ta'uun ga'in kitaaba tokko barreesse. Kitaabni ani barreesse kuni Daaniyaa jedhama. Iddan biyya alaa illee Ameerikaa keessatti maxxanfameera. Irra jireessa aadaa fi amantii Oromoo irratti xiyyeeffata. Daasitti barreesse san. Maa qaba mana kana keessaa? Maaliif hin barreessinnaa sana jalqaba kitaaba siyaasaa barreessuufan ture. Siyaasaa fi jaan hidhame immoo dubbiin oona harkatti qaban dubbii dhufa jedheen jara barsiisuudhaaf waan aadaan barreessa waan amantiin barreessa jedheen isa barreesse. Akka inni milkaa'een inni qofamaan achi taa'u maxxanee dhufe kitaaba sana ijoollee naannoo Bishooftuu jiraniif kenneen dubbisanii otoo itti wal barsiifanii ofii maxxansiifanna'anii akka maxxansiisanii itti deeman ayyama kenninee fi nan kennee fi godhanii kitaabicha achittuu deebi'ee natti dhufe jechuudha utuma achi jiru. So maqaan immoo achirratti deliberately maatii sabaa jedhee kaa'ee maatii irraa sabni immoo saba guddaadha wanni keenya galiin achi kan jedhu wal qabsiise jechuudha. Maaliifan kana sinii fide takka akka hidhamaattuuf ilaalee hin beeku takka. Maaliif qaama kooti hidhame malee yeroo ga'an argadhee waan hin barbaadeen godhaa walaloon keenya yeroo sana sirba ture ammallee jaallatamu jira sirba Usmaayoo Muusaa hidhaa fi ajjeechaan kaayyoo koorraa nan deebisu kana kan jedhu ture booda isa bira darbinee iyyuu Saabaa'oo oduu ergina achi keessa teenye kana warri Saabaa'oo gaafa nuti oduu keenya achi isaan dura ga'u mallattoo sirba sana sirbisiisu hunduu kuma walitti nagahee keessan akkas goona turrena maal jechuufin an caala na jabeesse nama Oromoo wajjin walla barsiise ogummaa kootiin iddoo baay'ee deemeera garuu immoo sabboontota Oromoota xiqqeeffata waliin walla barsiise ani akka hireetti fudhee jechuudha namni boru qabsoorra jiraannaan qabsoon istragiliidha namni hidhamuun piroojeektii tokko ta'a hoo hidhamne namni kamuu amlee wanti cabsu hin jiru kabajaadha saba keetii fi wanta tachi keessa teessee hidhamtu biyyaa qabsoo hin jiruu fi kan jedhuuf ture kanaaf waan ammas hin jettanii nutti darbe jechuudha argitanii dhugaatii yaa ta'eef nutti darbe hedduu namatti tola waan kana immoo ani ragaayyuu otoo waa'ee keessan qoradhu dhiyoodhuma kana suuraa tokko argeera warri Amnesty International xalaasin achi baaftan wajjin suuraa diroo portrait godhame tokko ilaalee ture sunu baay'ee garaa nama nyaata hedduu fayyaa ta'a ulfaadha. Fayyaa ta'a isinis qabsoon isinitti dabarte isin dabarte immoo warra dhaloota ammaa lafaa ka'aa jiruttis darbaa jirti waaqayyoon galanna ga'u jenna. Dhugaadha waan sila kaaftanii tan sin deebisa.
gaaffii kootiin wal qabata jaateef namni yoo sammuun isaa hin bilisoomne mootummaas qabaatu gabrummaadhuma kaase sana yookaan namuu achii kaasee caasaa sanaan jiraata. Qabsoo keenya keessatti illee wanti nu mudachaa dhufe gabrummaarraa kan ka'e baay'eesaa yoo argitaniitu ta'e haasaa argumentii jira Oromoon Oromoo ajjeese kan jedhu kuni. Isinillee obboleessa keessan qabsaa jabaa kan itti dhabdantu jira. Nagaasaa Kumsaa seenaasaa dubbisee nan beekaa akkamitti manadhaa Jaal Daawud wajjin akka ba'anii. Jaalbaaroo Tumsaa akkamitti akka wareegame, Badhoon akkamitti akka wareegame hin beennaa. Oromoo ajjeese kan jedhu argumentiin qabu. Sammuu lamatu wal lole. Sammuu Oromoo bilisummaa sammuu isaa keessaa qabuu fi karaa bilisummaarra jiruu fi nama sammuu isaa hin bilisoomne dhalootaan dhiigaan haa ta'u guddinaan Oromoo ta'ee garuu sammuu isaa hin bilisoomne gidduutti waraana turetu Oromoo jaboo galaafate. Borullee yoo sabni keenya bilisummaa jechuun maal jechuu akka ta'e, bilisummaa jechuun namni kamuu yaada isaan, ilaalcha isaan waan barbaaduun fedhii isaatiin, dharraa isaatiin murteeffatee waan wal danda'ee waliin jiraachuu sana hubatee yoo sammuu bilisoome, sammuu gabrummaa dide, sammuu cunqursaa dide kan isaa duwwaa miti nama biraa irratti illee muka irratti illee horii illee yoo qalan hiraarsatti irra gaa'ee jedhee falma addunyaa. Kanaaf wanti sammuu bilisummaa kuni waan jabaadha. Yoo bilisoome namni kabajaa walii kenna. Kanaaf sababa kanaa waan baay'ee nurra ga'ee eela sana qabna. Bilisummaa kanatti cichuun barbaachisaadha. Waan jedhu kana jabeessuu itti dabaluu nuu dandeessu. Namni cunqurfamaan gatii hawaasa keessatti baasuu hin danda'u. Namni cunqurfamaan oomisha fiduu hin danda'u. Barataa gahaa ta'uu hin danda'u. Yoo cunqursaan irraa ka'e poteenshaalii isaa baasee hojjechuu danda'a. Bilisummaan qoricha waan kanaati jedhanii warri himan, warri dubbatanii jiru. Barreeffama keessan, dubbii keessan keessaa illee nan dhaga'a. Kana akkamitti caala nuu ibsitu? Maal ibsiteettaan gooftaa koo? Bilisummaan hunda caalaa bilisummaa qorqalbii, bilisummaa sammuu keenyaati. Maaliif cunqursaan jalqaba nuyin maalummaa keenya nurkaa gatee ijaan ittiin nu ilaalu sanaan akka nu of ilaallu sammuu keenya akka sanatti micciiree isuma taana mataa keenya keessa kan jiru cunqursaa sana malee nu miti. Nama nu fakkaatu Oromoon yeroo Oromoo jibbu, Oromoon yeroo akkuma tamma jette Oromoon yeroo Oromoo ajjeesu Oromoo miti kan inni ajjeesaa jiru. Isa diinni laa Oromoon kana xiqqaadha, namaa gadiidha, tuffatamaadha jedhe sanatu keessatti jibba. Isa of keessatti jibbu isa sanas keessatti isa Oromoo obboleessa isaa obboleettii isaa keessattis jibba. Jibbansi sun immoo isa keessaan dhufne hacuuccaa sana keessaa dhufe koloneeffataa irraa dhufe cunqursaa irraa dhufe cunqursaatti ol hin qajeelchu garuu obboleessa isaa obboleettii isaatti dalga qajeelcha. Lateral violence jedhan sana. Wal fixa jechuudha. Isa sana fixuurra wal ta'ee isa sana ofirraa buqqisuurra wal buqqisuu, wal xiqqeessuu, wal fixuutti gala. Kanaaf bilisummaan jalqaba dubbii utuma garma sana garma mootummaa aangoo mootummaa sana utuun dhaqin dura asitti nu sammuu keenya bilisoomsuu qabnaa kan jedhu sanan qaban yeroo baay'ee. Sun jiraachuu baannaan bilisummaan maal jedheen sitti maga. Bilisummaadhaan jedhu aangoo sana qabachuu duwwaadhaan. Utuu bilisummaan sila siyaasa safardii sana mo'annee ofii keenyaa sammuu keenya bilisoomsine akka nama bilisaaf bilisaatti wal hariiroo walii wajjiniin uummannu, walii wajjin yeroo hojjennu, yeroo walii wajjin jiraannu, bilisaan yoo walii wajjin jiraannetu gaafa mootummaa sana aangoo mootummaa qabannus bilisaan saba keenya tajaajiluu dandeenya jechuudha. Bilisummaa sana isteppii isaa dhabe argitee bu'uura malee akkasumatti qilleensa keessatti darbatamaa jira.
bu'uura sanarra jaajuu qaba bilisummaan. Bu'uura sana dhabamaa jira. Isa irratti hojjechuu qabna. Ani ofii kooti hojii isa kaan hunda dhiiseetan isa irratti hojjedha. Of ta'uu sana. Project bilisummaa waan jedhamu tokko qopheeffadhee itti jira. Amma gaa kunoo hojii maal jedhama? Soorata bahaan jira. Kunootti guyyaa lama booddeedhaan baha. Juun gaafa 30. Juun gaafa 30 guyyaa hojii gosa dhumaati juun gaafa 30. Project bilisummaa irratti bobba'a. Hojiin inni guddaan inni jiru bu'uura bilisummaa sana lafa yoo keessee hundee sana dhaabde malee isarra ejjetee yoo tarkaanfatee mootummaa qabate malee inni kun utuu bu'uuran qabaatin calmadhee yoo qabate cunqursaadhuma sana deebi'ee reproduce godha. Eessuma sana deebisee irra deddeebi'ee qooda namni gara biraan har'a eenyuun cunqursaa jira Oromoodhumatti isuma sanarra deebi'a. Inni isa sanaaf gamu suni aangoodhuma sanaaf gamaa jira malee bilisummaa isa dhugaa dubartittii ishee qoraan dugdatti baattee ijoollee ishee guddiftu ishee dhattee gabaa keessa gullitiif shunkurtii jalama lafa keessa ishee irraa shelfee cabduu tokko yeroo argattu fiddee mucaa ishee nyaachiftu. Isaan sanan ilaalu taanaan isaan sanaaf sanan dabarsu taanaan bilisummaan homaa gatiin qabu anaaf. Isa sana irratti hojjechuudhaaf. Waggaa meeqan jiraadha ta'een beeku si'achi. Garuu ammattiin jiraadhu sana ji'a tokko taatu, waggaa tokko taatu, waggaa 10 taatu project bilisummaa irratti hojjechaadhaan du'uu barbaadaa siin jedhe. Kanaaf baay'ee anatti baay'ee waan fardiiti suni siin jechuu kooti bilisummaan sammuu sun. Hedduu fayyaa ta'a baga Waaqayyoo kanaan sin ga'e maaliif sooratis akkuma cidhaati maaliif namni umurii isaa keessatti sadarkaa keessa darbuu qaba. Nama meeqatu as ga'a waan hamaa kana keessaa darbee kanaaf akka guyyaa dhalootaa kabajuutti ilaalla. Hojiin guddaa kana boodas baay'ee jira kan nu gorsitanii, nu qajeeltanii, nu hordoftanii biyya keenya keessatti waan hojjetamu hedduu jira. Waaqayyo baga kanaan sin ga'ee umriillee sin yaa dabaluun jedha. Anillee nama carraa qabuun qaba seenaa keessatti galmaa jechuudha. Toon beekii walirra nuu bu'ee waan gaariidha kun. Akkas galatoomi. Kan biraa waan gadaa kaaftanii turtanii gaaffiin koo gara boodaa ture garuu asumaan kaasa. Ani yeroon hojiirra ture tokko waan ilaaleen ijaan gaazexeessaas ta'eef haasaa keenya gaaffiif deebiin goone akkasitti tola kan jedhurraan akkasitti kaasa muuxannoo koon ibsu wal keessaa qabna jedheetan. Ani sanan jaallata. Gadaa kana irra deddeemee ilaaleen booda gadaa kana namni baay'ee hin faarsa. Maqaa isaadhaa gadaa keenya jedhaa maal jedhaa garuu immoo jireenya keessatti of keessaan qabanii wanti tokko immoo kan guddatu yoo itti fayyadamnee jiruuf jireenya keenya keessa jiraate guddachaa deema. Gadaan kun abbootii keenya harkatti hafa baadiyyaatti hafa moo dhalootatti ce'aa magaalatti sin dhufaa sadarkaa isaatti guddatee deema jedhee yaadeeni yeroo sanatti televezyiinirra jaan hojjedhuuf waan kana hojjechuuf riisarchii guddaa si gaafataa qabeenya guddaa si gaafataa kaameeraa akka garaan argattu reediyoo irratti barreesse kan reediyoo faanaa jedhamu afaan oromoo jira maalan jedhee qabna jennee itti boonne mata dureensaa dhabnee turre jennee itti boonye garuu jiruuf jireenya nuu ta'ee nu qajeelchuu hin dandeenye jedha mata dureen sun. Maaliifin kana jedhee kana dura qabnaa dhabnee turre garuu qabeenya keenya inni ittiin boonna amma immoo jiruuf jireenya keessa hin jiru. Kanaa yookaan dhiisuu yookaan wayyeessuu qabaadha argumentiin koo ani barreesse. Fakkeenyi nan kaase jaarmiyaa siyaasaa biyya keessannaa sana turan Opiidoo biyya bulchaa kan akka kan Mararaa kun Dr. Mararaan gaggeessu sin jira adda bilisummaa Oromoo jira. Istiraakcharii fi akkitti isa keessatti uumamee fi yeroo keessa jaarmiyoonni dhufan adda adda jechuudha. Amma